normally da dhuga nam barbaade immoo haadha ga'u ani dagoon jaalladha malee boonaa hin jaalladhu surprise ansi malee jiraachuu danda'u kiyya yakadhimaa kiyya Sheeka nama isaa argattee darbaatti hojii fina deemanii callisee amantaa oddoon arge. Sabbade moo ree hojii kitee taartoo? Sheeka na eessa argitee silaa baay'eedha kan kee baay'ee ma birattoo si agarra. Lakkiin haadha jaalallee kodha amsheen kun jaalallee koo irraa haadha manaa koo bori. Sheen kun jaalallee keedha? Jaalallee kodha wal bara riyaa kodha daggoo jedhama. Tole baay'ee bareeddi. Dhugaa? Maqaan ishee immoo akkuma sumatti eenyudha remee natti mika wal barra rakkina hin qabu. Maal hunda isaanii sitti kitaaba irratti barreeffattaadha namni itti beektoo baay'ee. Baay'ee qabda ati. Badaas miti isin baay'ee qabdu. Dhugaa? Warri kaan immoo maal laree anoo dheengadda soo tokko biratti si argeen ture. Maal mucaa isheen sun fira kodha siin jenne maanu? Isheen kun jaalallee kodhaam. Isheeti dheengadda duukaa adeemtummoo eenyudha isheen kun argi jaalallee kee taate. Ati immoo kanuma firaaf jaalallee daddabaastee waan beektu. Isheen sun fira keedha isheen? Isheen sun fira koo lakkiin firaaf jaalallee waan ta'eef daddabaastee hin beeku. Waa'ee frequency waa'ee chaanaalii ta'uu sammuu dheeraa waa'ee diijii sammuu dheeraa. Horizontaalii vertikaalii ta'u akkas na godhe. Akkas godhe akkasuma isheen kun horizontaalii moo vertikaaliidha de? Isheen kun garamirra barbaaddee argatte. Rakkoon qabu isa garam barbaade booddee sitti maa akka kan keessanii miti inni kun. Isheen kun jaalallee koodha. Isheen sun immoo fira koodha. Sittin himneen kanaan dura. Erga turtaniitu kan wal bartarre? Kun rooi torban lama lakkoofsineera. Torban lama guutuu? Dhugaa rabbiis kana gidduutti garuu akkatti mi'aawu jaalalli reefuun argaa. Dhugaa? Dhugaa. Ishee biratti wanti hundumti isaa atumtuutu nama kan biraa majaallatti argite rakkachuu dhiiste. Na rakkadde. Waan argannetti immoo rakkattaa miti immoo kana na gaddisiista. Maali isin too baay'isee argata isaan waan nan argadhu barbaadanii. Isheen kuni jalqaba koodhas xumura koodhas. Jalqaba kee? Kana booddee ishee irratti nama kan biraa laalu moo? Atoo akkamii jalqaba keedhaan? Jalqabuma koodha. Warra ka walii wal argate jechuudha. Sanuma warra guyyaa bareedaa waan dabarsinu weedha. Guyyaa bareedaa dabarsitu? Dhugaa rabbi baay'ee wajjin turuun keenya nu ol fakkaata. Isheen fira kee sin barbaaddu re? Isheen fira keenya ammoo rakkoon qabu dabalanitti akka isheen nan barbaanne sitiin koo ammaaf cufaadha. Qofaa taati si jalaa dheeni. Maal biran naqxooti rakkoon qabu geggeessi yoo gaafa isheen manatti galuuf kaatu. Yeroo obboleessuma keedhaanis. Kanaafis hin jedhatti. Nama taanii reessa? Ishee kam nagaru ishee fira kee? Mucaa fira keenya tokko jira beektaa kan inni isaanii wajjin wal barsiisee ture kanaan dura. Isheedhaaf yeroo baay'ee isaanii wajjin immoo hiriyaadha isheenii. Suuqii wayii hojjetti achiin fuudhee immoo geggeessaan yeroo baay'ee nan argaan isaan biratti. Fira kee? Nama hin taaneetis? Fira jaallata. Sirriitti jaallata. Nama hin taanii reessa ammati? Maal jechuudha waaqa gaditti kan isheen amantana qofadha malee. An akka koottammanii nama amanuun gaariidha dhee yaadoon. Obboleessa koodha sadhee waan biraa isin warra jechuun barbaadu. Fuulduraatti hojiin jiraadhu naman yoo teenyuun naman. Jechuun jira miti ree of eeggataa of ilaallataa garuu kanumti na dhibame mormi kee ol kun sitti ulfaatu siinii wanti duwwaan kun ba'aan isaa nama rakkisaan dhugaa maali gaa waan hin taane ofirra guuree akkasitti akkas godhee deemu godhasi yoo mani irraa muree mamaa sitti hin ulfaanne maalumaafuu ati nama amanuun gaariin an obboleessa kodhadhe seensa bojoolleen shamarranii miidhamaa oolu ni ree of eeggadhu dhugumadhaan garuu ati miidhamaadha nama baay'eetu haalee ni jira kara jaalalaa baay'ee miidhamaadha. Anaano? Asaame ani akka hojii dhabaattas dhaabadhee wal agarra. Oo karaa irratti na agarte hiriyaa kiyya naan jedhu. Hiriyaa kiyya. Obboleessa kiyya. Abbaa oolmaa kiyya. Muktillee baala qabaan si malee maal hin qaban jedhamu sana. Mukti baala qaba. Hiriyaa godinki? Na dhaarta. Maali hiriyoonni immoo wal dhadha'uuni re? Hiriyoonni immoo warree godheeni. Nan xureessuu harki keenya diishee qabaale kanaaf fedhe yaadde ganaa qaqqabuun naqaara dhugaa harka kanaan hin bulaaman garuu harkuma kanaan booddee magaafa fuutuudha manaa maaliin qabda laata dheessi yaadda sibiila qaqqabu waree maali akkam namatti talammachuun isaa dhangaa gadhiisi isa kanama kee dhaqee hammadhu maal hammatta mee jedhi dago naa eegame
Wanta ammaa isaa lilibixxixaa kan hundumti isaa lilibixxixuma qofatu kennaaf hin barbaada. Tole kolfisirraa bareeda kolfi kee jedhamu namatti gidduu qabasin jechuun fedheen kan kana Maali itti himattee sodaatte? jireenyi kee hundumti isaa akka inni jeeqamu barbaadduuni. Maala noo tun itti meeshaa ishee nuna namantu yaaddeena. Akkoon qaba isaa anuun amansiisuu nan danda'a irra deebi'ee garuu akka jireenyi kee obboleessa kee dhabdu hin barbaadduuni. An barbaadu so. Obboleessa kee dhabu barbaadduunaan immoo poostii yoo godhe maxxansi miidiyaa irratti. Suura sin hin gaafanne. Selfii kaataare. Kan bareeddimu ammee qaffaadha sheeku. Rakkoon qaba isa waddeen sitti maatte mari'adhe amma garaatti qabadhu shi. Garaatti qabadha. Mormi garaan kun kan inni bal'ate mormi kun qallateef beektaniire waan hunduma isaan baasanii dubbatan. Maarree waan baay'ee nan guse. Deemu iddoo hunduma isaa bal'ateeti. Miidhamtee malee. Garaatti qabadhu waan hunduma isaa obboleessa kee barbaadate boona. Jajjabaadhaa. Daawuka. Jadi hiriyaa dinqii. Hiriyaa dinqii. Dagogo. Jaalata. Kunoodha. Asmoo akkamitti barteeti? Ahaa soolaa turteedha. Adaraatiin adaraa waaqayyo dabalata akkas godhachuudhaan. Maali? Boonaa inni haara seena shi. Boonaa boonaan dagoo yaadee. Seena sitti meerala. Dhuftani. Noora, kottaa. Are sino turtan? Dagoona. Dagoon immoo amma isin eegaa oolee jechuudha. Amma diishii tokko ni lamaan masa kanatti mana sadeeffaa achiitiin diishii sireessee deebadhee. Deemee. Amma dhufutti haasaan eegaadhee. Man sa isa kana? Kana hila. Maalitti barjate mana kee? Maaf mana keessa teenyere. Lekki jechi laa shakkii malala. Utuu manni keessa na sintaane teeti burcumna sintaa'u. Tu gubbaa faati teeti achi faati keessa miire kan fedhin malee. Akkasi mana keessa taa'uuf yaada. Mana keenya dagoo wajjirraa yeroo quufnee gallu manicha nu galchu nu qaba baarrii. Amma immoo tuulu na furtaanii mana keessatti hin yaasu dandeeti immoo wayyoo bilisummaan dhabedhee jaban. Dhiphoodha jechuudha. Dagoon hore? Inni ufa maalii fadaraa rabbeedhi waan dagoon diishii sirreessuudha jala mana sadeeffaa. Har'a hojii hin deemne kaati. Eenyu? Ati. Maali? Anaaf si har'a bakka hojii hin deemne jechuudha. Anullee guyyaa nan gala garuu takkam taftee dhaban. Hojii moo? Boqodhoo eeman dhiisana. Si dagoon maaf ture ree? Pucaa kana. Gosa soorraa dandeenya akka. Ismaafidha. Dagooni ammaadha. Kun nufa daqiiqaa kudhan dhedhee ture daqiiqaa 17 ture. Bilbili. Maaliin nufa rabbee dhisee nama. Naasuuf na rakkinaan qabu maali yaasaa? Maanuun naasuuf numoo sinaasaa sinii ba'u. Siniin jeeqe miti. Siniin jeeqe. Dagoon jiraate isaa wajjin naasaan ture amma garuu siniin jeeqe nan ba'a. Amame lolan godhii naame mana keenya baruu dhuftanii dhiisin. Maan reesin. Amma. Maal dagoon? Qobaattaa soo barbaadan taa'an lixa. Hojii eefee. Haalichi maraatuuti jirtu. Dagoon yaa dhufuchuun rakkoo maalii qaba maaliif bilbilfatu bilbiliif iyyuume. Maafin bilbilaa fi daqiiqaa 5 daqiiqaa 10 edee nufa hooti. Rakkinaan qabu neegnaani maal taatee seenaa neegnaa rakkinaan qabu jira. Hojii isheetti na rifatti. Ishee immoo. Nan rifadha soo garuu dhuguman ture immoodha. Maal asidha mana sadeeffaa mana keenyatti ilma sadii dhaqee waamee dhufu. Haasaa mana eegaa ishee keessumaan ta'e naaga. Tole. Jaaf deebiifna. Maal taatee seena maal taatee akkas godhatta? Maali qaba? Maalatti dagoo nuti jettu? Maali masaadhaa? Dagoo boonaa jaalalleen kee? Dagoo. Achi qabu haan kee? Immoo keessa baate. Maali? Mucaan suni mucaa riyaa ko. Riyaa yeroo dheeraa akkatti nama gaddisiisu hojiin hojjetu akkatti nama gaddisiisu abiddaa wajjin wal'aansa wal qabaa guyyaa guutuu namni abiddaa wajjin wal'aansa wal qabaa lubbuu isaatti faradee birrii nyaata lubbuu isaatti faradee birrii balama 300 mana namaa keessa deemaa nama inni garuu lubbuu isaatti faradee abiddaa wajjin taphachaa oola ijoollee xinnoodhaa wajjin waliin caalu agartee ta'a ibsaa wajjin kontaaktii waan meeqa eelee kan hojjetu eelee ibsaa kan hojjetu sada istoofii kan hojjetu sada mana namaa keessaa instaaleeshin waan jedhamu kan hojjechaa oolu sada amma yoo nagaa dafqee yookiin ibsaan qabate yookiin waa tokko godheennaan karaa kanarra darbaa malee safara kana ammoo miti isaan obboleettii isaaf jechaadha kan hunduma isaa kan hin hojjetu immoo dhugaa rabbi akkatti si gaddisiisu obboleettii isaa miskiina waa tokko hin qabdu
obboleettisaaf jecha lubbuu isaa aarsaa godheedha kan inni mana namaa keessa akkas tibsaa hojjetu wallaansu. Ani immoo maal yaaddaa beektaa ituu waama kanaan rakkatu mana namaa tokko immoo kontaaktii ibsaa godhee immoo gubee immoo kisaaraa mataa irra galagashataa laatadha yaaddaa irra dhugaa. Amma dhaqee obboleettiin isaa mala akkasiin taate daddabaaseenii deebi'ee dhufu. Andee biraa noomuma isa gaafadhee raadhee nan dhufan. Maala asuma hin jiraan kun daqiiqaa shan lubbuu. Bakuma siin qabaadhe kan dhufan noomuma. Maaliif itti ijoolleen kun malamantu dhufa jedhanii barcuma kan koof kan keenyaaf kan isaanii duwwaa gadi baasanii dhiisan. Soo dhuguma keessatti baga dhiisteen silaa baga bilbilli isaa boodde garuu dagoo kana narga. Magaamoo harreen su guyyaan argaan bilbilli isaa boodde malee yaadaaf hin ture mammayyuu. Isi boon bilbiliin fi maalet maarri gaafa boon argaanii isa miiga amma gaafa dagoon dhufu atis dabarta annachi yookiin immoo dagoon as taa'u qaba. Dhugaamoo maal walitti butattanii teessu. Boonaan immoo isa dhaqa gagaaficha. Maali waa'ee boona dhimma mataa isaati laa garuu. Eenyu bira dhuftee dagoo bukkee moo boonaa bukkee dhuftee? Dagoo bukkee. Dhuga maaloo qabumee afaan gaali. Aman dhagaaru hin beekan itti zimee. Sanaan boonaan jaalladhu beektamnis laayyuu. Seenaa. Hundi namaa dhaguu waan boonaan jaalladhu yoo namni dhagee maal laallatedha. Maaltu si laallate maaltu ta'a? Amma samini booddi gaafa dagoo dhufe jechuudha gaafa inni fidee dhufu. Maafin baasatee boonaa fuute kanaaf dagoo maal geessite? Yaada bareeda. Yaada nama barate. Maaloo kam yaaddaati? Sammuu kee sirrii miteet maraachitee nama maraachime? Maal rakkina maalii qabaa? Ati qabmee afaan kee har'a nu ajjeessu fetteedha waansa. Rakkoon qabu malee amma dhuguma nu beekatteetti. Maal nu beekanii? Yoo bara dhimma mataa isaanii dha. Maal ta'anii turanii? Boona. Iya, kamudah negara. Kamu jirta. Gara kana maani fi gaartamu. Maali garanan gaaraami meetiin faa malatti dhufne sin dubbisna naan dagoon diishin hojjedha dheebad naan dagoon barbaadaara. Manni keessan iddoo naannoo kana dhamo? Beektu moo? Dhugaa rabbiin maalla si barbaadaaru mini meetiin faa jaalallee. Mana keessan jiru reessaan? Maa si barbaadaaru. Dagoon immoo asiin darbe sila ariifachaa makkuma kee kana sardamaa masokkee wantichi naan galle ture. Maarree anis dagoon barbaadaara. Isa dagoo barbaadaar tamoo? Animmoo ta'an jiran ture callisee mucaa firaa wajjin ta'an ture. Akkasiin booddee immoo akka tasaa si argee maduu feesi dubbisee maa eessatti fi gaartisiin jechuun fedhe si gaafachuu fedheen kee dhufe. Ishee kana dhaaree mucaan fira? Kun achi taarti. Maal dharee isheen siif? Fira koodhaa mucaa daadaa kooti. Mucaa daadaa keeti. Eeyyee fira koodhaa. Eessatti ture meetii? Maali si barbaadaa turanii? Mana keessan jiru reem? Dhugaa? Dhugaa rabbi. Nagaama isaaniidha miti silkiin koo jalaa cufaa ture yoona bilbilaa turte. Baay'ee si yaaftaa turte dhugaa. Acha ishee akkan dubbisuuf deebinu ree mana keessan deebinu baay'ee adeeraan beektaa. Ittuun arginu natti tola. Akkasoo dagoo seegneeti. Angaruu lubbumaan amma kana jiraachuun tikee baay'ee natti tola. Dhugaa waaqa. Maali? Ibsaa majala waltii irraatti akkasumatti namatti fayyaame nagaa jiraatu moo? Maal goota? Nama cimaadha dhugaa. Maal goota gaafii keenya dhaabne nuuni namaaf falaanna. Lubbuma duree qabdaam sagal duutee sagal kaataa laata. Maal ati eessaasaa akkasii fiddaati? Dagoonis na reebaa leema sokkatis na reebaa harta qaba. Dagoo wal argine irratti. Dagoo wajjin wal argine turre. Isa. Mana keessan deemnu ree amma haasofnu dandeenye miti baay'ee adeeraan beektaa dhugaa argan argee kaleessa galgalan argine amma ammaatti argine. Ati rakkoon qabutti meen. Lakki dhugaa keessummaadha ni maal akkamitti dhiisa? Rakkoon qabutti meen dhufetti nan diiba dubbisanii raadhe fagoo miti mana keessan asirra. An dubbisore dhaqe. Rakkoon qabu booddee wal bartu. Beektanii bareedduu jedhamu jasi buute. Lakki firamoo obboleettii kee moo naaf obboleettii? Amma deemaan gadhiisa naan jedhee naan rakkoon qabu waliin isin barsiisa chaaniin ture dagoodha. Tokkottu gaama hin deemna. Dhaqee dubbisu. Maal ta'anii turanii? Maaliif qasadanii alfanii dagoo koonan argan? Dhugamu qabamee afaan keeti maal taate namni nu dhagaa callisii? Mataa isaanii kadhagaa. Akkasuma immoo manni isaanii kadhatee of nyaachisi. Maalli mataa isaadha yoo barees? Kun koorun rakkina qabamtis? Normaaliidha dhugaa. Namni barbaade immoo haadha ga'u. Ani dagoon jaalladha malee boonaa hin jaalladhu. Surprise! Metisha. Surprise kee kana dhayan ko dagoo dhufeensi. Dagoo nan dhabe. Lafa dindaqiin hin qabsu. Maal taat? Taayigaa yaabe qaboo godhin ta'a. Lakki maal taat reet? Maal dha? Sabdeedhaam xiqqoo turtee si taasifti. Maniinga. Maal taate maaf silkiin kee cufaate? Chaarjiin qabu kaayida galgala silkii chaarjii irra godhatanii buleen chaarjii fixa. Kan namaadhaan barbaadinaan bilbiltu? Kunoo akka tas jirtu ni natti himnaan kunoo si barbaacha dhufee miti hallubbu. Si barbaacha addunyaarra naannaa lafa barbaacha. Ana duwwaadhamti? Lakki dhugaa rabbi aan ofii goote wal kan ciisaan bulee waa'ee kiyyaa yaadaa buloo lubbu. Kanatu beektu moo?
dagoo barbaadee jooree dhabee karaatti isa kana argeeni. Kunoo egaa rodhee kunoo taa'umsa dagoof qophaa'e irraa isatu dhufee ta'a. Maali lubbuu bilbilli koo cufaa turan siin jechaa jira miti an. Kan namaadhaan barbaadinaan bilbiltuu. Kunoo si barbaachaa akka Galiiliyoo Galiila addunyaarra naanna'an ture lubbu maal godhan? Maal maaltu ta'e? Maal ta'e? Bilbilaa fi wanti. Eenyutu? Meetitu. Silkiin koo cufaa ture maal godhu chaarjerii ta'uu moo ibsaa ta'an? Safara isaanii keessa naannofnee dhufne gallaaf. Akkasii cinqamaa ture geettamti. Kunoo an cinqamii isaa wajjin dhaqee dubbisuun qabanii dhufeen yan amma moo dhufee argan dhufee maal ta'a tureeti? Ahaa sababa inni bilbila kaasuu didee fi lolaan hirtaare mal. Cufaadhaan bilbilli isaa. Ati kan isheen kun nagootu tu dhageesse maa godhe beekti mini? Seenaa immoo. Kan isheen nagooteertu moo? Dhayyeessu dhiise kan. Seenaadhaan lakkasuun Bilbila mini waa'ee bilbilaa mini jaalalumaan isin jaalladha ittiin jedhu iyyuu jechuudha hin fudhattu. Hamma ishee si jaallatti beektamti. Isheen lakkasuun jettu. Maal jechuudha kana amma ati bilbilaa fettee sana diiniiti. Waa'ee taraaramuun keessa waan hin oollee fi otuma nuun as teenyu akkuma nuun gammannuuf faannee taphannuu fi. Kan inni lakkisuu dhugaa. Maalees maal irratti balleesseera taanaan dhiifaman gaafadhaanii ilaalame wanta shani jalaa taate. Sabdeera jedhu amma akka ati jaallatte baruu fettee. Alaan garuu kana dhuga olmaamti keenyarra baay'achaa rambuunaa jaarsa waa sadiitu jira. Jaarsa mataarri, jaarsa garaarri, jaarsa miillaarri. Rifeensi kee gaafa ilaalu rifeensi kee waama baraanuu harrii ta'u fakkaatu miilla kee gaafa ilaalu moo beektaa gaa ibsaa irra oolta gurraachaa malee naddaatu garaa makeetaa harrii ta'a kan amma garaa makeetaa harrii ta'a nama guddaadha garaan kee baay'ee ayyaantummaa qabna gara akkuma maatiitti malee akkuma sabaatti ayyaantummaa qabna seenoon kun nama raarsuutti homaan jirta ishee immoo seenoo immoo fakkaattu garuu fuula keessa gaafa ilaalan kaballaa ishee barichaan irraan fadhu amma ammaa takka siidaa yaadannootti narra taa'aa fi. Dhugaa kara bitaa moo kara mirgaa? Maal kun amma asiin ni furdateeru kun maal ta'eeru? Kabaleeraan maalu dhismee. Aan obboleetti rakkinaan qabu. Kan anna hormaa reessiniif maal jechuu barbaadde? Amma afiira taate maachuudha. Hin taphannaan si fidee dhufeen. Anoo hormummaa natti dhagee dhageessitee naannam yoon isin gidduutti hormaa ta'e moonyuun hin qabareen as keessaa. Akka. Isinimmaa maal jechuudha as keessa taa'amte nama lammaffaan qaama koodhaan. Ishee jechuun beektanii ree wayyaa koo miti isheen. Beektanii gogaa koo. Amma namni baay'een jechuudha. Gogaa koo kan hin jedheef sii galaa. Jaalalachuun akka uffata kanaa miti. Kanarra baastee kan biraa jijjiirrattee uffattu miti jechuudha. Gogaa kee kan biraa jijjiirrachuu dandeessaa? Hin dandeessani. Naaf mitoon koo akkasidha jechuudha. Gogaa koodha jechuudha. Siifna mee tiishartii gadhaa laata reessi gaafachuu bareedda. Wayyaa gedha. Qorra irraattisti. Baastee jijjiirrachuun barbaaddaa jechuudha. Yeroo natti qorrus yeroo hundumaa kan na biraan dhibamne isheedhanaaf immoo. Haa ta'u illee yuuti kun ammayyuu argaara akka inni sitti hin qorrineef kan isheen akkasitti shaamaddee ol keessa dhufte. Angafanii lubbuun dhaban jettan ati isheef lubbuu dhabdani. Qabaa amma muna keessa rattee. Maal kana maalumaan godhan waanuma akkamii keessan galee? Ay boonaa sababii keetti tumeetiin akkasitti miidhamtuu laaloon